Tole akkam jirtu ilmaan Oromoo naganti bakka jirtanitti isin hageessu. Video har'aa tanat keessatti akkaataa approvail koodii Facebook keenyarraa irraa hiikkachuu dandeenyu isin agarsiisa. Video kana sirriitti jechuudha step by step isaatiin hordofaa. Video kana daawwadhaa akkaataa approvail koodii Facebook kan keessanii hiikkachuu dandeessan irraa ni barattu jedheen abdii qaba.